gurbaa dardaraa takkaatii ture. Gurbaan kun haala amala gaarii qabaachuu ture. Haadhaa fi abbaa isaatillee ni kabaja ture. Akkasumattillee warri gandaa hedduu jaalataan ture gurbaa san. Gurbaan kun intala ollaa isaanii jaalachuu ture. Jaalala isiif qabullee nam takkallee hin beeksisne ture. Gurbaan kun yeroo san haayiskool barachuu ture. Yeroo qaraatii isaa fixee dalagaa qabatillee intala tana ni fuudha je'ee yaadu ture. Akkasumatti gurbaan kun kutaa 12 fixe. Qabxii bareedduudhaanillee kutaa 12 fixe gurbaan kun. Karaa yuunivarsiitiitillee hin deemne gurbaan kun. Sababni nuu intala tana fuudhuu barbaade ture. Akkasitti akka kutaa 12 fixe booda dalagaa eegalee karaa ollaa isaanii manguddoo ergate. Yeroo manguddoo ergatullee ollaan isaanii hedduu gammadan. Sababni nuu mucaan kun haala bareedarraa fi amala gaarii waan qabaachuu tureef. Garuu warri intalaa gammadaniis intaltii hin gammanne ture. Sababni nuu intaltitu waan hedduu bareedduu turteef ana gurbaatu jaarraatiitu na fuudhe jettee yaadu turte. Garuu jecha warra kiyyaa hin faalleessu jettee gurbaa kana ni heerumteen. Akkasitti gurbaan kun intala tana fuudhe. Akkasumatti gurbaan kun intala tanarraa ijoollee 3 dhale. Intala dhalaa takkaa fi ijoollee dhiiraa 2. Sani haaluma kanaan osoo jiranii xiqqishu jiruun itti jabaatte. Akkasitti innillee dalagaa duraan dalagu san dhaabee dalagaa biraa laallachuu eegale. Osoo rakkoo tana keessa jiruu jaartillee mana keessatti rakkoo itti taate. Ta'aa fi deemiinsa akka wallaalu isa goote hogguu itti hiraaraa. Anaaf ijoollee tiyya jiruu akkamiin jiraachisuu jirta. Jiruu akkanaan jiraachisuuf hin hafuute. Jiruu akkanaas yoo wajjin hin jiraadhuutiin hiike jetteen. Isiin akka yaada isiitti silaa gurbaan kun isii hiikeenii eegas booda gurbaan tujjaarri biraa isii fuudheenii hedduu gammaddi ture. Gurbaan keenya miskiinni kunilleen yeroo hiraa arisii dadhabe ifirraa intala tana hiikeenii warra isaanii bira akka teessu godheen. Silaa gurbaan kunilleen jarjaruu hin qabu ture garuu maal isiniif fakkaatamee yaada keessan komantii jalatti na barreessaa. Akkasitti gurbaan kun biyya inni keessa jiraatu sanitti gizee jiruun itti jabaatte gama biyya biraa ifirraa deeme. Sani hoggaa biyya san deeme rakkoo na mudate tana ifirraanfachiisu dalagaaniin ganama seenee galgala bawaa harkachuun qaba jee murteesse. Rakkina jiruutiyyaa ifirraanfachiisuuf sammuu tiyya dalagaadhaaniin biiziif godhuu qaba je'eeti murteesse. Namni garigarii rakkina jiruu isaa sammuu isaa ifirraanfachiisuuf je'ee waan hin taane keessa seena. Garuu gurbaan kun dalagaadhaaniin sammuu tiyya biizii godha je'eeti murteesse. Akkasitti dalagaa inni barbaade san ni argate. Akkasitti gurbaan kun dalagaadhaaf ganama bahee akkasitti galgala kara mana isaa gala. Haaluma saniin akkasitti eega ture booda suutatti rabbiin akkasumatti rabbiin dalagaa isaa san keessatti barakaa godheef. Suutatti osoo if guddisuu gurbaan kun yeroo ammaan tanaa biyya isaa keessatti abbootii qabeenyaa bebeekamtuu keessaa tokko ta'uu danda'e. Gurbaan kun yeroo akkanatti milkaa'e waan inni dabarsiisan garuu hin irraanfanne ture. Egaa akkana milkaa'e booda ijoollee dardaraa akka isaatti rakkoo keessa turtillee isaan cinaa dhaabbachuu hin irraanfanne. Sani saahiba isaa tokko dalagaa walitti fiddee wajji wal arkan guyyaa takka. Sani saahibni isaa kun osuma haasawanii waa'ee jireenya bultii isaatirraa gaafateen ammaan dura waan isa mudate hunda gurbaa kanaaf ni himeef. Akka jaartii isaatii wajjin addaan bahee ammaan durallee ijoollee 3 akka qabu itti hime. Yeroo ammaan tanaa nama bultii keessa jiru miti jeen. Saahibni isaatilleen akkamitti namni akka keetii arjaadhaa fi namni amala gaarii qabu akkamitti bultii keessa hin jiraanne jeen. Egaa akkas jeen booda isa biraa keetii akka nama silkii haasawutti bakka biraa dhaqee obboleettii isaa irratti dawwale. Obboleettii isaatii wajjin wal mari'ate saahibni gurbaa kana. Obboleettii isaatiin gurbaan kun amala hedduu namatti tolu qaba. Akkasumattillee akka warra keenyaatti nama qabeenya guddaa qabu jeen. Obboleettiin isaatillee yoo inni amala gaarii qabaate homaa rakkoo hin qabu jetteen. Sani gurbaan kun as deebi'ee saahiba keenyaan akkana jeen. Obboleettii tiyya takkaatiitu jira akkuma keetitti amala gaarii qabdi. Yoo isii fuute maal si fakkaata jeen. Isii yoo kaayyamtu taate ani homaa rakkoo hin qabu jeen. Akkasitti gurbaan kun obboleettii saahiba isaa fuudhe. Eegas booda gurbaan kun biyya duraan keessa jiraachuu ture sanitti deebi'e. Manuma inni keessa jiraachuu ture san bakkuma sanitti mana ajaa'ibaa takka ijaarrate. Jaartiin isaa ta dura fuudhe san haati ilmaan isaa eessa jirti jettanii yaaduu maltan. Isiilleen eega gurbaa kana wajji wal hiikan booda akkuma fedhii isiitti gurbaan tujjaarri tokko isii ni fuudheen. Eega gurbaa sanii wajji yeroo dheeraa wajji jiraatan booda badii takka balleesseetii amata 16 mana hidhaa keessatti itti murteessan. Akkasitti intalti tun jaarsa isii tujjaara kana wajji wal hiikan. Sani ammaas deebitee manuma warra isaanii jiraachuu eegalte. Abbaan seenaa tanaa intalti lammadarra inni fuudhe tana ta duraa san bareedinaan ni caaltiin. Akkasumattillee bareedina haala amalaatiin ni caaltiin. Sani guyyaa takka saahiba keenya kanaan akkana jetteen. Ilmaan kee maaliif na wajjin hin jiraanne jetteen. Manni keenyaas bal'aadha. Ilmaan keetis yaaduu maltaa. Ilmaan kee na wajjin haa jiraatan jetteen. Yeroo san gurbaan kun hedduu gammachiisee waan kanarraa dhagee. Akkasitti ilmaan isaa ifirratti ni galche gurbaan kun. Jaartiin isaa ta duraatilleen ollaa isaanii turte. Ilaalamee amrii rabbiin akka isaan kan walitti fide. Gurbummaan yeroo duraa akkasitti tuffattee jiruu isaa itti garagalchitee jiruu isaa itti hadheessite san akkanatti ijaaree mana guddaa ijaaree olluma isii yeroo ta'e seenaan teenya taarraan tana asumarratti xumuramti.
Yoo seenaa tana jaalattan viidiyoo kana like godhaa. Akkasumatti illee yaada keessan komentii jalatti naaf ibsaa. Akka isinis seenaa tana dhaggeeffattanii bohaartanitti hiriyootaa fi saahiboottan keessanis akka bohaaraniif viidiyoo kana isaan biratti share godhaa. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarru bakka jirtan hundattuu nagayaan naaf turaa.